Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko ameen. Ibsa Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sab-lammootaatiin ba'e. Tokkoffaa sooma Nanawwee ilaalchise. Guyyoota sooma Nanawwee sadan keessaa isa duraa jalqabnee jirra. Soomni kuni seenaa kitaaba Nanawwee, seenaa kitaaba Yoonaas irratti barreeffameen warri Nanawwee balaa sababa cubbuu isaaniitiin irratti ga'uudhaaf jedheen waan baraaramaniif nus hordoftoonni amantii Ortodoksii Tawaahidoo taatee kana bu'uureffachuudhaan sababa cubbuu keenyaatiin qorumsa fooniinis ta'ee lubbuudhaan nu mudatu injifachuudhaaf sooma soomnudha. Sababni soomaa inni waliigalaa misirroon isaan biraa yommuu fudhatamutti ni soomu bu'uura jedhamee Wangeela Maatiyos boqonnaa 9 irratti ibsameen dhufiinsa misirroo keenyaa Kiristoos yaadaa inni yommuu dhufutti mirgaan hiriiruudhaaf jireenya hafuuraa nu geessisu qabaachuudhaaf ergama isaa raawwachuuf humnaa fi jabina argachuudhaaf sooma soomnudha. Haa ta'ullee malee faallaa kanaatiin sooma Nanawwee kana lolaa fi mormiidhaaf akka oolu warri labsan ni jiru. Isaan akkuma sooma jibbaan faalame labsanitti hojii duukaa bootaa irrattis qulqulluun Phaawulos haga ajjeefamutti hin nyaannu hin dhugnu jedhanii nyaatarraa warri of lagatanis ni jiru ture. Egaa warri qulqullicha hanga ajjeesanitti hin nyaannu hin dhugnu jedhanii nyaatarraa of dhorkanis ta'ee Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sab-lammii mormuudhaan gurraacha uffatanii akka soomamu warri labsan kaayyoon isaanii kaayyoo bu'uurawaa soomaa kan diigee fi sooma al kiristaanaatii yookaan immoo kiristaanummaadhaan wal faalleessudha. Soomni akkanaa jaalala Kiristoos irratti kan hundaa'e otoo hin taane hojii seexanaa milkeessuuf sooma soomamuudha. Sababa kanaan kan Waaqni hin jaallannedha. Sooma akkanaa Waaqayyoon yoo mormu raajicha Isaayyaas irra bulee akkanatti dubbata. Yeroo sooma keessanii fedhii keessan ni raawwattu. Lolaa fi mormiidhaaf soomtu. Ani sooma kana hin filadhu. Guyyaa akkanaattis namni ofiisaa yoo gaddisiise, mormi isaas akka qubeellaatti yoo qallate, daaraarraas yoo ciise, soomni kuni Waaqayyoodhaan kan filatamee miti. Bu'uura raajichi jedheen tajaajilaa afdaneessan laatamuu fi muudama phaaphaasota mormuudhaan fedhii mormitoota keenyaa qofa galmaan ga'uudhaaf warri sooma kana labsan ni jiru, labsii kanas warri hordofan ni jiru. Tibba soomaa kanattis akka raawwatamu kan labsamaa jiru fedhii foonii kanadha. Lollii fi mormiin hojii mormitootaa keenyaan guyyaa guyyaadhaan raawwatamu ta'eera. Firii hafuura xuraa'aa kanneen akka raawwatu labsiidhaan ajajamee jira. Bu'uura ajaja kanaatiin sooma akkanaa soomuuf uffata gurraacha uffachuun kan of gaddisiisan ni jiru. Morma isaanii akka qubeellaatti kan qallisanis ni jiru. Daararra warri rafanis ni jiru. Haa ta'ullee malee lolaa fi mormiidhaaf jecha soomni gatiin kun hundi itti kanfalame Waaqa biratti kan filatamee miti. Soomni keenya Waaqa biratti fudhatama akka argatu Waaqayyoon raajicha Isaayyaas irra bulee waan itti aanu nu gorsa. Xalayaa fincilaas dhiisaa. Hidhaa fincilaa gidduu keetii yoo fageessite, quba namatti qabuu gumgumuus yoo dhiifte, yeroo sana ifti kee dukkanaan ni ba'a. Dukkanni kees akka guyyaa saafaa ta'a. Waaqayyoonis yeroo hundaa si waliin jiraata. Atis akka jannata bishaan obaafamuutti akka burqaa bishaan isaa addaan hin cinnee taata. Bara duriitii eegalee iddoowwan kee kan si jalaa diigaman ni hojjetamu, bu'uurri kees ilma ilmaaf ni ta'a. Ati isa cabe kan suuphitu, daandii jireenyaas kan haaromsitu jedhamta. Kanaan soomni keenya fudhatama akka argatu xalayaa fi waamicha fincilaa haquu qabna. Ergama duukaa bu'ummaa galmaan ga'uuf abbootii xaaran irratti quba qabuun gumgumuu fi maqaa balleessuun dhaabbachuu qaba. Kun yoo ta'e soomni keenya waan fudhatama argatuuf ifni keenya dukkanaan ni ba'a, dukkanni keenya guyyaa saafa'aa ni ta'a. Waaqayyoonis yeroo hunda nu waliin ta'a, akka fedhii lubbuu keenyattis nu quubsa. Kanaaf soomni keenya kaayyoo isaarraa akka maqu labsii hin taane abbootiin labsitanii fi beekunis ta'ee otoo hin beekin labsii lolaa kana kan hordoftan gochaa keessan kanarraa akka of qusattan cimsinee isin beeksifna.
Kaayyoo Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammii amanaan hubatee fi abbootiin isa duraarraa amma cimuudhaan tajaajilli Sinodoosii sabaaf sablammii hundaaf akka dhaqqabuu fi diina waan gaarii hundaa kan ta'e shira diyaabiloosiin injifattanii kan hundaaf kan taate bifa sirrii mana kiristaanaa akka dhugoomsinuuf akka soomnu akkasumas akka kadhannu waamicha keenya carraa kanatti fayyadamnee isiniif dabarsina. Hiriira nagaa ilaalchisee guraandhala bultii 5 bara 2015tti warri Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammii morman guutuu biyyattiitti hiriira nagaa waamanii jiru. Silaawoo kan miidhame warra Sinodoosii Oromiyaaf sabaaf sablammiitii kan abaarame isaanidha, kan balaaleffatame isaanidha. Yakkas cubbuu sotoon qabaatiin seeraa fi heera mana kiristaanaa akkasumas seeraa fi heera mootummaa kabajanii otoo jiranuu akka waan yakkaa fi cubbuu guddaa raawwatanitti warri arrabsoon abaarsi isaan irratti bu'e nuun warra Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammii taanee otoo jirru kanaaf kan dursinee hiriira nagaa waamu nuyi ta'ee otoo jiru kan qacceen iyyuudhaaf malu kan qotiyyoon iyyuudhaaf malu qacceen iyyiteetoo mormitoonni keenya hiriira nagaa waamanii jiru. Egaa nutis gama keenyaan dhugaa keenya hiriira nagaa da'eessu kana mormuudhaan gaafii keenya hiriira nagaa da'eessu kana mormuudhaan fedhii fi faayidaa ummata keenyaa eegsisuudhaaf gaafii ummata keenya irraa dhiyaate irratti hundaa'uudhaan guraandhala bultii 5 bara 2015 hiriira nagaa guutuu biyyattiitti waamnee jirra. Hiriirri nagaa kun akkamiin deemsifama kan jedhu ilaalchisee qajeelfamoota adda addaa sooshaal miidiyaa yookaan ammoo miidiyaa hawaasummaa keenyaa fi miidiyaalee birootiin kan dabarsinu ta'a. Otoo guyyaan hiriira nagaa hin gahin jala bultii isaa fi isa duras ammoo wantoota raawwatamuu qaban ifaan ifatti agarsiisuudhaaf ibsa kan laannu ta'a. Egaa ibsi keenya akka walii galaatti kanuma fakkaataa amajjii 29 bara 2015 Finfinnee Itoophiyaa kabajnii fi ulfinni fayyisaa addunyaaf haa ta'u. Egaa uummanni ilaalcha dogoggoraa kana keessa seenuu akka hin qabnee fi hokkora waamuudhaan fincila waamuudhaan soomni soomamu kuni raajii Isaayyaas irratti bu'uura ibsameen waaqa biratti fudhatama kan hin qabne ta'uusaa agarsiisuudhaaf yaallee jirra. Kanaafuu faallaa kiristaanummaati jechuudha. Lolaaf, fincilaaf, jibbaaf soomni soomamuu fi labsiin labsamu jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya tokkoffaa ifii isaa kanarraa eeguu qaba. Ifii isaa qofa miti maatii isaallee kanarraa eeguu qaba. Maatii isaatiin ala hawaasa isaa naannoo isaa waanii akkanarraa hiriira nagaa akkanarraa eeguu qaba. Akkasumas ammoo rakkoowwan adda addaa mana kiristaanaa irratti warri uuman yoo jiraate qaamolee mootummaa warreen seera kabachiisanitti gabaaseetoo nageenya mana kiristaanaa akka inni eegu carraa kanatti fayyadamuudhaan dhaamsa keenya dabarfachuudhaaf feena. Egaa duraan dursee gama ramaddii abbootiitiin hedduu milkoofnee jira jechuun ni danda'ama. Duraan dursee kan ramadannee lixa Oromiyaa Wallaggaa afran irratti jechuudha. Qeellam Wallagga lixaa fi Wallagga bahaa akkasumas Horroo Guduruu irratti abbootii ramadannee turre. Bu'uura ramaddii keenya kanaatiin abbootiin iddoo isaanii yookaan immoo biyya lallaba isaanii deemanii bulchiinsa jiru hundayyuu to'atanii uummataa wal baranii simannaan addaa godhamee fi tajaajila addaa tajaajilanii jiru. Egaa Wallagga afran qofa otoo hin ta'in ammoo kara bahaattis ammoo Harargee bahaa akkasumas ammoo Gujii akkasumas Gujiidhaan ala immoo Booranaan ala immoo Arsii lixaa fi Arsii asallaa yookaan immoo Arsii bahaattis abbootii keenya ramadannee jirra. Kunis bifa milkaa'in xumuramee jira. Keessattuu har'a immoo Gujii lixaa Bulee Horaa irratti simannaan adeemsifame hedduu kan nama gammachiisuu fi raajii kan nama jechisiisudha. Kanaanis Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammii kuni uummata keenya biratti fudhatama inni qabu qabatamaadhaan mirkaneeffachaa jirra. Bakki hafanis ni jiru. Bakka hafanis ammoo dabareedhaan kan ramadnuu fi isas immoo kan isin beeksisnu ta'a jechuudha.